ayyaanniif nagaan waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Qulqulloonni gooftaa tokkummaa tajaajila sarara qilleensarraatti akkuma amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtanii ijoolleen waaqayyoo geggeessitoonni waldootaa akkasumas amantoonni sagalee waaqayyoo olii wajjin barachaa jirru nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hundumti keessan nagaadha. Ani nagaa kooti waaqayyoof galanna ta'u. Ani obboleessa keessan Eebbaa Abarraattii sagalee waaqayyoo isiniif qoodaa kanan jirudha. Waaqayyoo ayyaana isaa isa dhuma hin qabne nu gargaara nu ceesisaa asiin nu ga'ee jira. Kanaaf yeroowwan darban keessatti mata duree bal'aa mata duree wanti xiqqoo garaagaraa of jalaa qabu mata duree kirstaanummaa jedhu jalatti barumsa dubbii waaqayyoo walii wajjiniin barachaa turreerra. Waaqayyoos nu gargaaree ayyaana isaa utuu nutti hin xiqqeessin nu barsiisaa asiin nu ga'ee jira. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Amma waaqayyo nu gargaaree barnoota keenya gara xumuraatti siqaa jirra. Kanaaf isa nu barsiise gooftaa keenya galateeffannaa. Egaan kutaa 19 walii wajjin dabarsinee ilaalle keessatti hafuurri waaqayyoo hedduu nu barsiiseera. Isa nu barsiise gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Arras hafuurri isaa jiraataadha. Arras dubbii qaba. Nuffuu hin dadhabunni. Kanaaf isarraa barannaa waaqayyoon gooftaa keenya kadhannee kallattiidhaan gara barumsa kutaa 20ffaa isa guyyaa irraatti dabarra. Bara baraan jabaa kan taate qulqulluu mootii bara baraa maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Ammarraatti nu gargaartee nu leenjisaa nu barsiisaa nutti dadhabaasi nu ga'u keef maqaan kee maqaa waaqayyoo keenyaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yaa waaqayyoo cubbuu qabnu daddarbaa mudaa keenya hundumaa immoo dhiiga Yesuusiin nurraa dhiqii haaressii uumamaa haaraa nu taasisa. Ammas ba'aan cubbuu nurra hin taa'in dhiiga Yesuusiin nurraa adda haa ba'u. Waaqa banamaa nuu kennii hafuura keetiin isa hamma irraatti nu barsiiftarra kan caalu icciitii nu barsiisi. Warra dhaga'anii ittiin jiraatan ittiin darban ittiin tarkaanfatanis nu taasisi. Ayyaanni kee ayyaanni waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Amajaajiin keenya jawwichi diiyaabiloos bofni bara durii sun maqaa gooftaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Ati waaqayyo faana kee jalatti isa tumi irra nu dhaabi maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan barumsa isa kutaa 19ffaa irratti qoramsa har'aa kan bara kanaa kan waldaan kiristaanaa ittiin qoramaa jirtu keessaa dhimma lammaffaa walii wajjin ilaaluu jalqabne. Barsiisa sobaa yookiis barumsa dogoggoraa heretical challenge qoramsa karaa barumsa sobaatiin barumsa dogoggoraatiin waldaa kiristaanaa rakkisuu walii wajjin ilaaluu jalqabneerra. Kana kan ilaalluu fi maaltu sobadhaa maaltu dogoggoradhaa maaltus dhaloota mancaasaa jira akkamittiin immoo dhaloonni of qabee of qopheessee keessa darbuutu irra jira isa jedhu ittiin ilaaluuf jechadha jechuudha. Kanaaf arras itti fufaa qabxii lama yookiis qoramsa har'aa keessaati barsiisa sobaa ilaaluu jalqabne sanaa itti fufnee walii wajjin ilaallachuudha. Yeroo darbe xiyyeeffannoon isaanii iddoo itti warri barsiisa sobaa heretikaalii warri ta'an heresii warri ta'an maal irratti akka isaan xiyyeeffatan ilaallee turre. Karaa isaan ittiin dhaloota mancaasan eenyummaa gooftaa Yesuusiin dhoksuudhaan haguuguudhaan kaaver gochuudhaan akkaataa isaan ittiin dhaloota daandii irraa mancaasuuf hojjetan. Inni kan biraan immoo authority yookiis aboo sagalee waaqayyoodhaa gadi buusuudhaan akka isaan hojjetan ayyaana waaqayyootiin akka isaan daldalan bara har'aa kana barumsi sobaa hedduun kanaan wal qabatee akka jiru ilaallee turre. Har'a kan walii wajjin ilaallu barnoota sobaa warra bara durii turan warra kutaawwan darban keessatti ilaalle jechuudha. Har'a immoo waldaa kiristaanaatii fi ba'aa ta'anii warra jiran yaaddoo ta'anii warra jiran qoramsa ta'anii warra jiran hamma ta'e edda ilaalle booddee yeroo moodernii kana keessa yookiis bara ammayyaa kana keessa
chaalenjiiwwan jiran, qoramsawwan jiran gama barsiisa sobaatiin maal akka ta'an immoo adda baasnee ilaalla jechuudha. Isa jalqabaa warroota duraanis qoramsa turanii itti fufanii arrayyuu ba'aa ta'anii jiran ilaalla jechuudha. Heresii warra kamii fayyadu isaanii? Warra Judaizers jedhaman jechuudha. Warra Judaizers jedhaman kuni bara duriis turaniiru. Chaalenjii waldaa ishee durii turan, qoramsa waldaa ishee durii turan, arras darbanii dhaloota warra arraa kanaafis qoramsadha. Maal jedhu isaanii? Hojii gaariin yaaliin namaa fayyina keenya keessatti ga'ee qabaa jedhanii barsiisu. Maal jedhu? Good deeds or efforts contribute to salvation jedhaniitu barsiisu. Inni kun raawwatee macaafa qulqulluudhaan hojii gooftaa Yesuusin xiqqeessuudhaaf barumsa barsiifamuudha. Fayyina nuyi fayyinuuf salvation isa jedhamu jechuudha. Argachuu keessatti effortiin mataa keenyaa, yaaliin mataa keenyaa, shaakalli mataa keenyaadhaa ga'een qabu. Kun wanta dhugaaf waldaan Pirootestaantii yeroo ittiin hundooftu barsiisa Phaawulos irra dhaabbachuudhaan dhugaa sirriitti bakkeetti ba'eef jaarraa 16ffaa keessa ishuu guddaa waldaa kiristiyaanaa dhimma tureera. Dhimmi kun har'as taanaanii dhimma kana kan barsiisan ani kiristiyaana jedhanii kan of waaman namni tokko fayyuudhaaf hojii gaarii waan gaggaarii hojjechuu persentii 50 turraa eegama. Yesuus Kiristoositti amanuun immoo persentii 50dha. Kanaaf walitti daamee jireenya bara baraatii fi fayyina arganna jedhanii kan barsiisan jiru jechuudha. Kun barumsa dogoggoraati. Namni salveeshinii yookiis Yesuus Kiristoosii wajjin riijenereeti ta'ee lammaffaa dhalachuudhaaf, haara'uudhaaf ga'ee inni ofii isaatii ba'u amanuu duwwaadha. Yesuus Kiristoos wajjin hojjete fudhachuu duwwaadha jechuudha. Kanaaf warroonni kana barsiisan duras chaalenjii waldaa kiristiyaanaaf turanii arras immoo itti fufanii jiru jechuudha. Isaan kana sagalee Waaqayyoo keessaatii nuni hojiidhaan otoo hin taane ayyaana Waaqayyootiin fayyuu keenya kan ibsu hedduusaa ilaalaas turreerraa in ilaallas jechuudha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 akkasumas lakkoofsa 15 yoo ilaalle dhugaa isa kana gaarii godhee kan nu agarsiisudha jechuudha. Kana jechuun garuu barsiisa torbee dubbadhee wajjiniin akka wal jalaa isin rukunnee fi wanti isin adda baastanii asumatti ilaaltanii darbitan hojii gaariin seera eeguun, abboommii eeguun fayyina keenya keessattitu ga'een qabu jenne malee namni fayyee, namni mucaa Waaqayyoo ta'ee hojii gaarii hin hojjetu jechuu keenya miti. Namni fayyee seera Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo isa jaalala Waaqayyoo, jaalala namaa qabaachuudhaan raawwatamu hin eegu taanaan silumayyuu fayyuun isaa shakkiidha. Silumayyuu maqaadhaan nan fayye jedhee faarfata malee hin fayyin. Fayyee bu'aan fayyuu isaatii ija hojii foonii agarsiisa taanaan hin fayyine jechuudha. Haa ta'u malee fayyee itti fufee ija inni godhachuu qabu jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaaf isa kanaa wajjiniin yaadni isaa akka wal isin jalaa hin rukunnee isin yaadachiisuu barbaada. Inni kan biraanii yeroo duraas turanii arrasii itti fufanii chaalenjii waldaa kiristiyaanaa ta'anii kan jiranii doozeetizimiidhaa fi noostizimiidha. Jarreen kana seenaa waldaa kiristiyaanaa irilii chaalenjii heretikaal chaalenjii isa durii keessatti kaafnee turreera. Even yeroo waldaan kiristiyaanaa jalqaba hundooftu yeroo itti Phaawulos lafarra deddeebanii hojii Waaqayyoodhaan hojjetan illee chaalenjii turan jechuudha noostizimiin faa kun. Isaanis Yesuus Kiristoosiin waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoosiin yeroo ibsan tokko beekumsaan, dandeettiidhaan, shaakala namaatiin bira ga'uu dandeenya jedhaniiti barsiisu jechuudha. Eenyummaa Yesuus Kiristoosiin kan barsiifnu, kan barru beekumsa mataa keenyaan bira ga'uu dandeenya kan jedhanii fi kan biraa immoo Yesuus Kiristoosiin
waaqummaa isaa warra hin fudhanne, nama duwwaa, nama gaarii tokko Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa foon uffate. Eenyummaa Yesuus kan barsiifnu maal jennee? Yesuus Kiristoos waaqa guutuu, nama guutuudha kan jennudha jechuudha. Jennee barsiifna jechuudha. Barsiisni dhugaanis kanadha kan inni jedhu. Isaan garuu eenyummaa Yesuus kana lamaanitti hin amanan jechuudha. Warri doozetizimii kun jechuudha. Caalaadhumatti wanti foonii guutummaa guutuu xuraa'aa waan ta'eef Waaqayyo qaama namaatti hin fayyadamu. Wanti foonii hundumtuu ibiliidha, xuraa'aadha jedhanii waan barsiisaniif jechuudha. Kanaaf dhugaan kuni macaafa qulqulluudhaan waan mormamuu fi namni Waaqayyoodhaa Yohaannis Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa hafuurri dhugaa ba'u, fooniin mul'achuusaa hafuurri dhugaa ba'u fura Waaqooti jedhee kan inni barsiisuu fi kanarra dhaabbateeti jechuudha. Yeroo sana keessaa durumaa kaasaniillee jarreen waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos waaqa guutuuf nama guutuu eenyummaa hafuuraaf eenyummaa foonii qabaachuusaa warra balaaleffatanii isaaniin ittiin barsiisaa tureera jechuudha. Kanaaf eenyummaa lachuu Yesuusiin warra hin fudhanne duras chaalenjii waldaa kiristiyaanaa turanii arras tufanii jiru jechuudha. Jarreen kun duras chaalenjii waldaa kiristiyaanaa kan turanii arras immoo itti fufanii kan jiran, caalaadhumatti yeroo keenya kana keessatti immoo balaa ta'anii kan jiran kan biraan immoo sadaffaa irratti warra prosperity gospel heresiidha yookiis immoo barsiisa dogoggoraa dhimma wangeela badhaadhinaa irratti warra barsiisan jechuudha. Warri kuni namni yeroo mucaa Kiristoosiin ta'u raawwateedhuma hin dhukkubsatu, raawwateedhuma hin iyyoomu. Waaqayyo namni akka inni dhukkubsatu, akka inni iyyoomutti hin uumne. Keessa baanii maal jedhu? Iyyummaan iyyuu cubbuudha jedhanii barsiisu jechuudha. Abbaa barumsa kanaa kan ta'e keessumaa jaarraa kana keessa kan beekamu namni Keenet Haagen jedhamu. Namoonni hordoftoonni kanaa hedduun biyya keenya keessa hin jiru, leellistoota hedduu qabu warri wangeela badhaadhinaa irratti xiyyeeffatan jechuudha. Keessa bahee dhaadata jechuudha. Waaqayyoon keessan macaafa qulqulluu keessaatii kutaawwan saduraa Qorontos 4 irratti barreeffaman sababeeffachuudhaan dubbisuudhaan Waaqayyoon keessan akka gooftaan abbaan keessan akkasin dhukkubsattan, akkasin kaansariidhaan rakkattan hin barbaadu, hin dhukkubsattan jedhee ijaaf ijatti nama barsiisu keessaa tokkodha. Keenet Haageniin kun jecha isaa afaan Ingiliffaatiin barreeffame tokko isinii dubbise akkas jedha, koot yoo godhame jechuudha. I believe that it is the plan of God our Father that no believer should never be sick. It is not, I state boldly, it is not the will of God my Father that we should suffer with a cancer and the other diseases which bring pain and anguish. No, it is God's will that we be healed. Jedheetu dhaadata yaadannoo kanaan beekama jechuudha. Namni kun fedhuma abbaa keessanii miti. Kanaaf nam tokko dhukkubsate yookaan sariin qabame, dhukkuba peenii qabu, dhukkuba nama gadachuu qabu tokkoon yoonnaa qabame cubbuu tokkas godha jedhee barsiisa jechuudha. Dhugaansaa garuu akkas miti. Dhugaansaa garuu macaafa qulqulluutiin yeroo barsiifamu akkas miti. There is no crown without a cross jedhu kiristiyaanonni dhugaan. Utuu fannoo hin baatiniin gonfoon hin baatamu jechuudha. Maal jechuun? There is no crown without a cross jechuun. Utuu fannoo hin baatin gonfoon hin baatamu. Rakkina baay'ee keessa dabarree mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a. Biyya lafaatti rakkina baay'ee qabdu garuu jabaadhaan biyya lafaa mo'eera kan jedhu dhaamsa Yesuusis dhaamsa ijoollee Yesuus irraa barreedha jechuudha. Wangeelli badhaadhinaa garuu akkasin jedhu yeroo hundumaa isin sooramuu qabdu, yeroo hundumaa isin kolfuu qabdu, yeroo hundumaa isin
itti irrachuu hin qabu. Yeroo hundumaa wanti hundumtuu bashbasha jedhanii barsiisu jechuudha. Namoonni baay'een hin ceetaa, hin dabartaa, makiinaa bittaa, akkas taataa, kana taataa, sagaleen sii baasaa bara keenya keessa kan jedhanii warra barumsa akkasiitiin tuqamanidha. Warra barumsa akkasiitiin faalamanidha. Waaqayyoo qabaachuu keenya fayyaa ta'uu keenyatti ni naafu. Waaqayyoo argachuu keenya hin jibbu. Garuu wangeelli dhugaan argachuu keenyattis akka amanu rakkinni jiraachuusaas hin barsiisa jechuudha. Namoota baay'ee garuu kan dogoggorsu duraanis chaalenjii kan ture arras kan jiru tokko keessaa heresii akkasii jechuudha. Inni kan biraanii heresii kan biraanii pilaagiyaanizimii warra jedhamanidha jechuudha. Duraanis kan turan. Arras immoo waldaa kiristiyaanaatii fi qoramsa ta'anii warra itti fufan. Waaqayyoo iddoo hundumaatti argamuu isaatti warra inaman. Waaqayyoo yeroo tokkotti iddoo hundumaa jiraachuusaa warra liqimsuu hin dandeenye. Kana caalaatti immoo Waaqayyoo cubbuu isaa kan Addaam sana, cubbuu dhalootaan namatti dhufu sana nutti hin lakkaa'u, cubbuun akkasii hin jiru jedhanii warra barsiisanidha jechuudha. Amantaaleen amma isinitti dubbadhu amantaan yookiis barumsi dogoggoraa kun hedduun isaanii seenaa mataa isaanii qabu. Eenyutu jalqabee, akkamittiin jalqabame, eenyutu immoo barumsa kana deeggaraa, eenyufaatu immoo ittiin mormaa ture, seenaa macaafa qulqulluu keessatti eenyufaatu dhaabatee hin ta'u ittiin jechaa ture kan jedhu yoo ilaalle hedduu isaanii argina jechuudha. Seenaa kana hundaa qabu jechuudha. Garuu nuni sababii yeroon keenya nu murteessuuf, sababii kana hundumaa keessa inni seenaa isaas, deeggartoota isaas, mormitoota isaas ilaaluun nuuf hin ayyamnee fi maqaama isaanii fi maal akka isaan jedhan xiqqoo isiniif kakaaseen darba. Yeroo keenyattis fayyadamuu waan qabnuuf barnoota garaa garaas hedduu barachuu waan nurra jiruuf garuu alertii ol gochuudhaaf, ol dammaqsuudhaaf, wanta dhugnu hundumaa ilaallachaa deemuudhaaf, isa kamtuu dhugaadha, isa kamtu nu baasisa jedhu ilaallachaa deemuudhaaf walitti agarsiisuutu nurra jiraata isa jedhuuf jechuu kooti. Malee baay'ee seenaa mataa isaanii danda'e of duubaa qabu jechuudha. Egaa barsiisi sobaan amma arfaffaa irratti duras ture, ammas warratti dhufee isinii kaase keessaati. Arras waldaa kiristiyaanaa rakkisaa warra jiran keessaati. Kanan kaase tokko waa'ee cubbuu dhaalaati. Cubbuu dhaalaa hin jiru jedhanii barsiisu warri kun. Kanaaf namni qulqulluma isaa dhalata, mudaa malee dhalata, nama sirriimatu dhalata jedhanii barsiisu jarreen kun. Kana gochuu isaaniitiin faallaa macaafa qulqulluudhaa jiraatu jechuudha. Garuu dhugaan macaafa qulqulluu kan jedhu cubbuun Addaamirraati namni fudhate itti fufee akka ture, Yesuus Kiristoos amanuudhaan immoo akka inni namarraa gatamu dhugaan macaafa qulqulluu barsiisa jechuudha. Warroonni kun egaa qabxiiwwan yookiis heresiiwwan arfan amma ilaalle kun barsiisota adda addaa damee adda addaa of jalaa qabaatan malee warra chaalenjii waldaa ishee duris turanii arras itti fufanidha. Addumaan bara jabanaa kana keessa modern heresies warri jedhaman yookiis immoo barumsa sobaa bara qaroominaa bara ammayyaa kana keessa dhalatan backgroundii isaanii warra durii wajjin walitti dhufuu danda'a. Addumaan garuu assaayimentii dhaloota warra ammaa ta'anii kan dhufan immoo maal fa'i isaan jedhu daddafnee ilaalla jechuudha. Isaanis hedduudha. Achi keessaati tokko liberaalizimii. Warri liberaalizimiidha akkuma maqaan isaa yoo ibsu akka warra amantii walabummaati. Warra nuni walabadha, freedomii qabna, waan nutti dhaga'ame kamiyyuu
mirga qabna raawwachuudhaaf Rabbis gaafa nu uumu namoota walabaa godhee nu uumeera warra jedhanidha jechuudha. Deeggartoota garaagaraa qabu maqaa isaanii kaasnee ilaaluu hin dandeenye. Seenaa macaafa qulqulluu keessattis ta'e amma yeroo kanaatti jechuudha. Mormitoonni isaaniis jiru warri liberaalizimii mormanis. Jajjaboon abboonni hafuuraa apolojistis warri ta'an falmitoonni haqa wangeelaa warri turanis hedduutu ilaalcha kanaan morma. Sirriidha. Namni yeroo Yesus Kiristoositti amanu bilisa ba'a. Walabataa. Walabummaan isaa garuu waan gaarii hojjechuudhaaf malee waan cubbuu shaakaluudhaaf miti. Kanaaf jaarraa kana keessa dhukkuba ta'ee biyyoota gurguddatan keessatti liberaaliin siyaasa keessattis amantii keessattis wantoota jibbisiisaa isaa mirga isaati isaa mirga isheeti jedhaman xuraa'ummaa gurguddaa wantoota akka homosexuality hedduu warri babal'isanii warra liberaal jedhaman kanaadha. Akka mirgaatti ilaalu cubbuu walabadha jedhanii waan barsiisaniif jechuudha. Kanaaf chaalenjii dhaloota ammaa keessaati tokko kan ilaallu yookiis kan ilaalle warra liberaalii jedhaman kanaadha yookaan immoo liberaalizimii warra jedhaman jechuudha. Kan biraani chaalenjii yeroo ammaa ta'e kan jiru bara jabanaa kana keessatti assaayimentii mataa isa danda'e ta'ee waldaa kiristiyaanaatti dhufee kan jiru immoo ikuminizimiidha. Ikuminizimiin irra keessa isaa yeroo ilaaltanii namatti tola. Jecha ikuminikaal jedhu jecha Giriikii irraa kan dhufeedha. Hiika isaa yeroo dubbiftanii guutummaadhuma guutuutti guutummaa malafaa kan qabate iddoo tokkotti kan guure akka jechuuti. The entire inhabited earth akka jechuuti. Hiikni isaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amantaawwan garaagaraa jiran ani kiristiyaana jedhanii kan of waaman kamumtuu akka amantii dhugaa ta'anitti hundumtuu iddoo tokkotti tokkummaa tokkoon dibaabee tokko jala jiraachuu hin dandeenya jedhanii warra barsiisanidha jechuudha. Ikuminizimiin yeroo ammaa kana waldoota hedduudhaaf hojii manaati. Waldoonni hedduun jechuma tokkummaa jettu keessatti arganii miseensa walii isaanii ta'u jechuudha. Kaatolikiinis, Ortodoksiinis, Protestaantiis ta'anii warroon barumsi isaanii sirrii hin taanes hundumtuu sababiidhuma ani kiristiyaana jedhanii of waamanii fi miseensa ta'anii kaawunsilii hundeeffatanii walii wajjiniin barumsa sobaa isaan keessa jirus calluma jedhanii undermine godhanii calluma jedhanii tuffatanii iddoo tokkotti jiraachuu jechuudha. Homaa miti inni kun rakkoon qabu jedhanii structurally duwwaatti warra amananidha jechuudha. Ikuminizimiin jechuudha. Ikuminizimiin balaa gurguddaa inni baatee deemu dhugaa wangeelaadhaa hin dhoksa. Namoonni jajabaatanii namoota barsiisa dogoggoraa keessa jiraniin kottu barsiisi keessa sirrii miti. Karaa nati qabatte karaa fayyinaa miti. Deebii jedhanii walitti wangeela lallabuurraa isaan daangeessa jechuudha. Tolereet gochuudha. Cubbuu yookiis barumsa sobaa hedduu irra walii dibuudha jechuudha. Kanaaf assaayimentii waldaa kiristiyaanaaf chaalenjii ta'ee kan jiru dhimmi dogoggoraan kan biraan dhimma barsiisaa ikuminizimii jedhudha. Inni kan biraan karismaatizimiidha. Assaayimentiin kan biraan jaarraa kana keessaa kiristiyaanummaa fi kiristiyaana mudatee jiru dhimma karismaatizimiiti. Karismaatizimiin akkuma kanaan dura qaxxii tokkoffaa isaa kana jalatti ilaalle dhimma sochii hafuuraati. Dhimma miraakilii hojjechuu hafuuraati. Kanneen immoo nama dhiibbaa uumuu danda'uuf nama dibamee ka'e tokko irratti rarra'uudha. Namoonni baay'ee dubbachuu danda'an karismaatis warri ta'an tokko dibamneerra jechuudhaan yookiis immoo dibata arganneerra jedhanii ka'u hordoftoota hedduu of dudduubatti qabaatu.
barsiisa jabaatee dudduuba isaanii irraatiin qabanii kan hojjetan hojii hafuuraa, hojii dinqii ajaa'ibaa miraakelii irratti xiyyeeffatu. Karaa kanaan sochii gurguddaa geggeessu. Karismaatikizimiin keessumaa jaarraa ammaa keessatti biyyoota keessaa biyyoota alaatti hin babal'atu jechuudha. Kanaaf duraan kan ilaalle dhimma prosperity gospelii wajjiniin illee wal qabata. Dhimma wangeela badhaadhinaa wajjiniin illee wal qabata. Jarreen kun namoota dhiibbaa geggeessanii fi namoota dhuunfaa irratti Christ centered utuu hin taane, Yesus Kiristoosin giddugaleessa godhachuutu hin taane, individuals giddugaleessa godhachuudhaan kanneen hojjetanidha karismaatizimiin jechuudha. Eeyyenuun hin amanna, ijoollee waaqayyooti, sochii hafuuraatti hin amanna. Hafuurri qulqulluun arras akka hojjetu itti walii galla. Garuu namoonni dibata argatanii ka'an, namoonni ayyaana argatanii ka'an ofii isaaniitii mul'achuudhaan Yesus Kiristoosiin haguuguu hin qaban inni jedhu garuu dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaaduudha jechuudha. Kanaaf dhimmi karismaatizimii chaalenjii yookiis ba'aa waldaan kiristiyaanaa bara ammaa kana ittiin ilaalamaa, ittiin qoramaa, itti gaafatamaa, itti gaaffii kennaa jirtudha. Inni kan biraan niyoo ivaanjilikaalizim warra jedhamanidha. Niyoo ivaanjilikaalizimiin kun eenyu wajjiniin wal fakkaatu? Liberaalizimii jalqaba irratti kan ilaalle wajjiniin warra wal fakkaatanidha. Isaan kun kiristiyaanummaan ammaa kun kiristiyaanummaa yeroo wajjiniin walitti hidhamuu qaba. Ilaalchi kiristiyaanummaa, ilaalchi wangeelaa, warri wangeelaa kun fooyya'uutu irra jira jedhu. Warri liberaalizim, neo evangelicalism, boodas yookaan immoo modernizim warri nu jennu kun booda sin ilaala post modernism jennu kun warra wal qabatanii ilaalcha fooyya'aa jedhanii ka'u. Kanaaf akkamitti yaadu? soosho-politikaalii, ikoonoomikaalii wantoota kana walitti hidhaniitu akka yerootti ofiisaa ilaalaa deemuu qaba kiristiyaanummaan jedhanii barsiisu. Kanaaf akka ilaalcha fooyyaatti waan yaadanii fi ilaalcha kiristiyaanummaa kana akka saayinsii addunyaatti riizanii irratti xiyyeeffachuudhaan, sababa irratti xiyyeeffachuudhaan, beekumsa irratti xiyyeeffachuudhaan haala yeroo duukaa hiika isaa jijjiiruu warra barbaadanidha jechuudha. Kunis bahaadhaa fi chaalenjii waldaa kiristiyaanaa mudachaa jiruu fi beektota macaafa qulqulluu teoloojii gurguddaa waan qopheessuu dammaqsuu qabudha jechuudha. Wanta assaayimentiin kennuufii qabu deebiitti kennuudhaaf, dhaloota dammaqsuudhaaf waan ijaaruu qabudha jechuudha. Inni kan biraani theistic evolutionism warri jedhaman jiru. Theistic evolutionism warri jedhaman isaan kunis akkaataa uumama namaa irratti akkaataa saayinsiin jedhu wajjiniin akkuma Waaqayyo yeroo nama uume, Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee nama uume, ganaa akka saayinsii yookiis saayinsiin addunyaa kanaa jedhu namni jijjiirama tirannaatiin yeroo keessa dhufe utuu hin taane Waaqayyoomatu guyyaa ja'affaatti nama hojjete jennee kan kiristiyaanummaa macaafni qulqulluu inni sirriin akka barsiisu. Saayinsiin garuu maal jedha? Piroosesiidhaan namni bineensa jaldeessa fakkaaturraatiin gara namaa fakkaachaa dhufe isa jedhu sana. Warri theistic evolutionism jedhaman kun ilaalcha akkasii qabu. Akkaataan dhufaatii namaa, akkaataan uumama namaa koo sanadha jedhaniitu barsiisu jechuudha. Kanaan dhugaa wangeelaa dhoksuudhaan beekumsa ilaalchi sammuu namaa gara isa addunyaatti jijjiiruu barbaadu. Inni kan biraan saayikoo heeresiidha. Wanti bara kana keessa waldaa kiristiyaanaatti chaalenjii ta'ee jiru jechuudha. Saayikoo heeresiin immoo maqaa isaarraati arginu dhimma kiristiyaanummaa kana, ibsa macaafa qulqulluu kana akkaataa saayikooloojiitiin, akkaataa beekumsa namaatiin, akkaataa xiinxala sammuu namaatiin warra diffaan yookiis hiikuu barbaadan, interpreet gochuu warra barbaadanidha. Macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffachuudhaan osoo hin taane dandeettii sammuu namaatiin, beekumsa namaatiin
yaa xiinxala sammuu namaatiin macaafa qulqulluutti yaada kennuu warra barsiisanidha jechuudha. Innaa jalqaba irratti seenaa waldaan kiristiyaanaa noostizimii irratti akkuma chaalenjii argaa turte jaarraa jalqabaa keessatti jaarraa ammaa kana keessattis gama saayikolojiitiinis ba'aan wangeelatti dhufuu isaa argina jechuudha. Kun hundumtuu egaa ibsa garaa garaa qabaata. Inni kan biraan poost moodernizimiidha. Poost moodernizimiin ilaalcha addunyaa hiika isaa salphaatitti kennuun nama rakkisuudha. World viewdha. Poost moodernizimii kana keessatti ilaalcha dhugaa qabatamaan hin jiru. Dhugaan hundumtuu reelaatiiviidha. Dhugaan absolute truth ta'e hin jiru jedhanii warra barsiisanii fi caalaadhumatti immoo akkuma niyoo ivaanjilikalizimii waanuma addunyaan keessa jirtu wajjiniin kiristiyaanummaa walitti hidhuu warra barbaadanidha. Namoota gidduutti garaagarummaa dubbii kaasuu, namoonni akka isaan waa amananii hin fudhanne shakkii itti uumuun hojii isaati jechuudha. Jiraachuu waaqayyoof haqa qabeessummaa waaqayyoodhaa warra balaaleffatan jechuudha. Yeroo post modernizimii kana keessa tiyooloojiyaaniin post modernizimii keessa jiran illee walii isaanii gargar hiruudhaan inni kaan akka Afrikaatti, inni kaan akka Hindiitti, inni kaan akka biyya isaatiitti tiyooloojii Afrikaa, tiyooloojii Black maal jechuudhaan uummachuu yeroo itti eegalanidha jechuudha. Kun bu'aa post modernizimiiti. Kanaaf ilaalchota garaa garaatu waldaa kiristiyaanaatti baatee dhufee confused ta'ee dhufee jira jechuudha. Inni kan biraan open theismidha. Open theismii warri jedhaman kuni kallattiidhumaanii amala waaqayyoo keessa isa tokko irratti warra mormii kaasaniif hin fudhannedha. Waaqayyo omni saayinsii ta'uusaa warra hin amannedha jechuudha. Amala waaqayyoo keessatti maal jennee yeroo adda addaatti baranneera. Waaqayyo omnipotentiidha, omnipresentiidha, omniscienceidha jennee ilaalle. Waaqayyo yeroo tokkotti waan hundumaa beekaa isa jedhu kana hin balaaleffatu yookiis immoo reject godhu, hin deny godhu, hin mormu. Open theism warri jedhaman kun jechuudha. Kana irratti waan baay'ee jedhanii ittiin dhaloota dogoggorsuudhaaf hojjetu jechuudha. Dhaloonni egaa warroota akkasii kanaaf sagalee waaqayyoo keessaati dhugaa dubbii waaqayyoo qabatee dura dhaabbachuun akka isarra jiru assaayimentii guddaan jenereeshinii nu keessa jiru kanaaf kennamee akka jiru arras akkuma warra durii sana dhugaa baasanii warri aangoo sobaatiin mormaa turanii akka barbaachisanii waan guddaa argina jechuudha. Sagalee waaqayyoo maal akka jiru agarsiisuudhaan tokko barumsaalee sobaa kanaaf dhugaa iddootti eeguun adaraa dhaloota kanarraatii eegamuudha jechuudha. Kana hundumaaf deebiin barbaachisan tokko isaatii fi barsiisaa garaa garaatu jira. Inni nuyi gara dhumaatti ilaallu inni kan biraanii niyoo fandaalistiidha. Niyoo fandaamentaalizimii yookaan immoo niyoo deizim warra jedhamanidha jechuudha. Isaan kun kan jedhan macaafni qulqulluun durillee sirrii ture, guutuu ture. Bara keenya kanatti garuu macaafni qulqulluun guutuu miti jedhu. Akkuma amantaalee warri gooftummaa Yesuusitti hin amanneef Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaa hin fudhanne duras jaarraa jaaffaas turanii har'as biyya keenya keessa addunyaarra jiranii jedhanii macaafni qulqulluun makameera, boora'eera, dur sirrii ture, amma garuu sirrii miti, guutuu miti. Macaafni qulqulluun inni sirriin isa dur Hibriiw, isa Roomaanidhaan barreeffame, Armaanikiidhaan isa barreeffame, afaan isa durii sanatu sirrii ture jedhanii warra barsiisanidha. Niyoodeezimiin kun jechuudha. Akka ilaalcha haaraatti, akka ilaalcha ejjennoo cimaa qabaniif haaraa ta'anitti warra of himan ministiriiwwan irratti warra xiyyeeffatanidha jechuudha. Niyoo fandaamentaalizimii yookaan niyoo deezimii warri jedhaman kun jechuudha. Ijoollee waaqayyo waa tokko yaadadhaa. Waa'ee eenyummaa Kiristoosiif, waa'ee guutuuf qulqulluu ta'uu macaafa qulqulluutiin barumsi mormu kamiyyuu mootummaa waaqayyootiin faallaa ta'uusaa adda baafadhaa. Macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo hafuura waaqayyootiin kan barreeffame
guutuu kan ta'e maqaa kan hin qabne kan hin boorofne jiraataa kan ta'e kan barsiisu barsiisa isa dhugaadha. Kanaan kan balaaleffatu amantaa kamiyyuu barumsi kamiyyuu barumsa sobaa mootummaa waaqayyootti cufaa ta'uudhaaf kan ijaaramee ka'eedha jechuudha barsiisa akkasii. Macaafni qulqulluun guutuu ta'uusaa amane Yesuus Kiristoos waaqa fayyisuu danda'u, waaqa jiraataa, waaqa nu jiraachisuudhaaf samiirraa dhufe, waaqa guutuu, nama guutuu ta'uusaa kan barsiisu garuu barsiisa isa qajeelaadhaaf barsiisa isa dhugaadha jechuudha. Kanaaf deebiin waldaa kiristaanaa dhimmoota kanaaf maal ta'uu qaba? Maqaa amantaalee garaagaraa maqaa dha'ee dubbachuu kanan dhiisee barsiisuma isaanii heresii isaanii irratti kanan xiyyeeffadheef beekaadha waan ta'eef isiniif gala jedheetan abdii qaba. Tole, macaafni qulqulluun barsiisa isa dhugaadha. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa yeroodha gara yerootti amantaalee sobaa barsiisa sobaa burqaniif deebii isheen kennuu qabdu maal ta'uu qaba? Waldaan kiristaanaa akkuma waldaa ishee durii sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan hafuura qulqulluudhaan irratti duuluu qabdi. Hojjetoota ishee kanaaf qopheessuu qabdi waldaan kiristaanaadha. Kiristaanonni faarfannaa gaggaarii ba'e wajjiniin utaaluu, burraaquu, gammaduu duwwaa ta'uu hin qabu. Arra kadhannaan ho'aa ture, arra akkam namatti tola, namichichi inni dhufe waan baay'ee dubbata, in arga, kana jedha jechuu duwwaa ta'uu hin qabu jechuudha. Hojiin waldaa kiristaanaa maal ta'uu qaba? Faarfachuunis gaariidha, kadhachuunis gaariidha, dinqiiwwan garaagaraas hojjetti waaqayyo jennaan gaariidha. Garuu maal ta'uu qabdi waldaan kiristaanaa? Dhaloota barsiisuu qabdi. Tiyooloojiyaanonni barumsa baratanii digiriin tiyooloojiin baradhe, maastarsiin eebbifame, PhD'n eebbifamedhanii suuraa ka'uu, nama waamanii sagantaa qopheessuu duwwaa ta'uu hin qabu. Dhaloota kana irratti investi gochuu qabu. Waan isaan bira jiruun dhaloota kana oolchuudhaaf ka'uu qabu. Kanaaf deebiin waldaa kiristaanaa akkuma waldaa isheen durii barsiisa isa dhugaadhaan barsiisa sobaa hedduu karaattan bisaa laamsheessaa turte arrasi dhaloonni asii achi dhaabbatee yaada kennuudhaaf duddatti gatee anaan maallaqa galche jechuudhaan taa'utuun qabaatiin dhaloonni inni geggeessu, sabni inni geggeessu, luba ta'ee kan inni dura dhaabatee qulqulleessu, hojjetaa wangeelaa ta'ee kan inni dura dhaabatee tajaajilu, paasterii ta'ee kan inni dura dhaabatee sooru, guddisu, sabni isaa eessa akka oolu, barumsa kamiin akka inni booraa oolu waan hin beekneefi barsiisota barumsa sobaa kana akka inni jiru dhalootatti himuun deebii isaa dhaloota hidhachiisuun gaariidha. Sababiin isaa dhaloonni keenya sooshaal miidiyaa irra oola. Barumsa garaagaraa karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, akkasumas karaa Zoomii, akkasumas karaa YouTubeedha argaa oola. Barumsa dubbii waaqayyo waan dheebotuuf dubbii waaqayyoon argadhe se'ee dhugaa oola. Hedduun barsiisa garaagaraa garuu dudduuba isaa rakkina garaagaraa qaba. Keessumaa namoota barsiisa barsiifna jechuudhaan naannoo feelooshippiitti ka'an, waldaa kiristaanaa keessatti ka'an, onlaayinii kanarratti ka'an, karaa adda addaatiin ministeera adda addaa keessatti barsiisa barsiifna jedhan yeroo isaan barsiisa barsiifna wanta tokko naa galee isaan isinitti madan dudduuba isaanii ilaala. Maalirraa ka'aniiti jarree kun? Maaltu isaan iddeennaan isaan immoo kan biraa idduuf deemu? Maaltu isaan ciniinnaan isaan immoo dhaloota kan biraa ciniinuuf deemu? Maaliin faalamanii isaan immoo nama kan biraa faaluudhaaf deemu? Sana dudduuba isaanii ilaaluun gaariidha. Guutummaa guutuutti barsiisaa sobaa addunyaa kana irratti faca'ee jiruun cuunfee dubbadhee fixe jechuu miti qabxii kana yeroon xumuru. Garuu warroota gurguddaa dhaloonni kun ittiin miidhamaa jiran tokko tokko agarsiisuu yaaleera. Assaayimentii gurguddaa irraa appoolojistootaaf barbaachisu, falmattoota haqa wangeelaatiif barbaachisu tokko tokko akka fakkeenyaatti kaaseera. Kanneen hafan hedduun jiraachuu malu. Kanaaf dhaloonni maal gochuu qaba? Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa maal gochuu qabu? Of ijaaruu qabu, dubbii waaqayyoo dubbisuu qabu, sagalee waaqayyoo barachuu qabu, tiyooloojii barachuu qabu, namoota baratan irraa barachuu qabu. Warri baratan dhaloota nyaachisuu qaruu irraa eegama. Yoo kana achi sabni waaqayyoo utuu ilaallu yeeyyiidhaaf, bineensotaaf laatama jechuudha.
Kanaaf Waaqayyoo guddisee nu haa gargaaru. Dubbii isaa isa baranne kanaan akka gaggeeffamnuuf hafuura dammaqaadhaan akka jiraannuuf calluma jennee gara nu oofanitti akka nu oofamneef ayyaana isaatiin nu haa dammaqsu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Waaqayyoon galateeffannee barumsa keenya kutaa 20ffaa walitti qabna. Yoo Waaqayyo Gooftaan jedhee kutaa 21ffaa irratti qabxii isa kan biraadhaan walitti deebina. Qabxii kan biraa warroota amma ammaatti ilaalle wajjiniin hedduu yookiis qabxii guyyaa irraa ilaalle keessatti hedduu isaa kan tuttuqnee achi keessatti walitti itti daballee ilaalla. Sababii barumsa kana xumuruudhaaf hawweef daddafee yaada isaa walitti qabu yaalaadha. Baay'atee qabxii gaggabaabaa 3 caalaa nu hafne. Kanaaf Waaqayyo nu gargaaraa jira. Waraabbii tokkoon yookiis waraabbii lamaan fixuu yaalla jedhee yaada. Gooftaan nu gargaara. Gooftaa keessa jabaate isa qulqulluu ta'e guddaa ta'e wajjin galateeffannee xumura. Waaqayyoo keenya guddaa guddifnee si galateeffannaa. Ayyaana kee isa dinqisiisaadhaan araara kee isa guddaadhaan of akka eeggannuuf akka dammaqnuuf biyyi nagaadha jennee of tuurafnu diinonni keenya akka nurra hin baaneef dhaloota nu harka jiranis nu harka akka hin boojneef sagalee keetiin waan nu dammaqsaa nu hidhachiisaa jirtuuf maqaan kee maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan haa kabajamu. Yaa Waaqayyoo ani hamma nu badhee hammanaaf galee waan na bira jiru dhaloota kanatti himeera. Adaraa san barsiisatti jiraachuu akka hin danda'u anis of eeggachaa deemuu akka hin danda'u hafuura kee na geggeessi. Saba dhaloota dhaga'e geggeessitoota dhaga'an kana amantoota isaaniif qoodanii warra dhageessan kanaafis hin kadhadha. Isa dhaga'an dubbii kee dubbii Waaqayyootiin haa eegaman. Yaadi hamaan ilaalchi hamaan kamiyyuu sagalee kee keessaa dhaloota kana fuudhee hin ba'in. Maqaa Yesuusin dubbii kee keessatti jenereeshinii kana eegi. Waldoota kiristiyaanaa keenya dammaqsi. Gama onlaayiniitiin warra waaqeffatan kana dhugaa keetiin dammaqsi. Waldoota lafarraa biyyoota garaa garaa keessa jiran hundumaa hawwate dammaqsi gargaara. Eegis hafuurri kee qulqulluun nu haa hoogganu. Jabina keenya dandeettii keenya taatee nu geggeessi. Hamaan kamuu nu hin danda'in irreen kenne gaariin nu haa hoogganu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri nama raffisu, hafuurri nama dhibeessu, hafuurri dubbii Waaqayyoo nama nuffisiisu kan waraaname haa ta'u. Sagaleen kenne jabaan nu biratti ulfina argatee nu haa hoogganu, nu haa geggeessu. Sagalee keenya malee wanti nu booji'u kan biraa hin jiraatin. Maqaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Isa dhageessan dubbii Waaqayyoo